jaalala dhugaa jechuun haqarra wal dhorku dhugaarra wal cimsu onnee keessaa dhugaarra wal jaallachuudha. Gurbaa tokkootu intala bareedduu takka fuudhe. Gurbaan kun hojii guddaa qaba. Khaadimaas hedduu qaba. Hojjetaa baay'ee qaba. Guyyaa tokko haati manaa isaa kun haati ooyiruu yookaanuu iddoo isaa dheette. Iddoo tana keessa mucaa tokko taa'ee booya. Mucaa kana ni beekti. Eeggatte. Maaltu si gochise yaa mucaa jennaan hojii irraa hin ari'amee jedhe. Eenyu si ari'e? Abbaa mana keetiitu hojii irraa na ari'ee jedhe. Maaliif jennaan burcuqqoo waatti dhuganiitutu na harkaa caphee jedhe. Haateeti mucaa kana fuutee abbaa manaa isii dheette. Wayita mucaa ijaan arku boo deem ija keetiin si arguun barbaadu si hin jenne maaliif asitti deebite jeen. Isiinis abbaa mana kiyyaa burcuqqoo harka cabteef jecha mucaa kana ariita hojiirra. Akka kun gafuun ta'u maal jechuudha abbaa mana kiyyaa nama gaarii ta'e jettee jennaan yookaan ati deemu yookaan inni deemu lamaan keessaa tokko filadhu jee. Edana darsa kee qopheeffadhu meeshaalee mana keetii keessa waan jaallattu hunda fudhadhu waan si jabaa hunda fudhu gana mana irraa bahi jee. Haya jettee kaanii mana galan. Ugaa mana galan darseesii walitti qabachuuf seente. Osuma isiin darseesii walitti qabachuuf jirtu irraa fi abbaan mana. Ugaa rafuu meeshaa isii fuutee makiinaan raffeettee abbaa manaa kanaas firaashuma inni irra rafu jiru wajjin mucaan naa qabeetteeni gamaa gama qabaniituma firaashuma wajjin fuudhanii makiinaa gubbaa kaayan. Mana isaanii geessitee firaashuma wajjin gabbuuftee raffiste. Ganama wayita lafaa ol ka'u mana bakka biraa jira. As ilaalee jira eessaan as jira. Maaltu as na fide jechuu eegale. Jennaan narraa deemnaan hin jenne waan jaallattu hunda fudhuu deemnaan hin jenne waan hin jaalladhu keessaa takkaan jabduudhaa si hiibale. Tanaafin si fudhee deemee jette. Itti seeqee itti koflee galatoomee haadha mana kiyyaa. Dhugaa duraallee dhuganaan jette. Anaatu dogoggore kottu haa deemnu jeeni isiis mucaa ari'ame sanis fuudhee gara manaatti galan. Haadha manaa jechuun haadha manaa lubbuurraa si jaalattu jechuun tan haqarra si teessitu tan dhugaa sitti himtu dhugaa walitti himaa wajjin jiraattani jechuudha. Obboleessa obboleeti haadha manaa keetiif abbaa manaa dhugaa ta'e kan haqatti kan ibaadaa irratti kan diin irra gad-cimsu kan aarii ollatti akka tolu ooltu godhu firaa fi aalii akkatti qabattu godhu hojjetaa fi hojjettuu mana keessaa sirnaan akka qabuu dandeessu godhe. Obboleetii abbaa manaa kee lubbuurraa jaalladhu haqarrattis dhugaarra jajjabeessi akka inni dhugaa qabatu godhe. Akkasuma wajjimmas dhugaan isa jaallachuu kee isaa ibsi. Al-cinaayatu khayrun min al-hubbi. Jaalalarra nama tokko waa'een isaa siyaachisuutu irra jabaadha jira. Waa'een nama sanii siyaachisu qaba. Maal nyaata? Maal dhuga? Akkamitti bobba'a? Bakka bobba'e nagayaan gahee nagayaan galee kun hundi siyaachisu qaba jechuudha. Yeroo hedduu bilbiltee fi hiriyaa isaa biratti abbaa mana kiyyaa nagayaan galtee nagayaan geessee bakka deemte nagayaan geessee yeroo hunda isa tottoo'achuun isa qophuba qabaachuun waa'een isaa siyaachisuun wanni inni nyaatu siyaachisuun wanni inni uffatu siyaachisuun al-cinaayatu khayrun min al-hubbi. Jaalala jettee addunyaan jaalalti hunda oli waa'een nama sanii siyaachisuudha. جزاكم الله خيرا قالت ما الفضل شكرا.